jechuun murtiin nagaa qaba iraftii godhu jira kanoo ni jira murtiin akka namni jiru sanii Burtukuutoon gallakkiseeti boba'aa Somaalee jijjigarraa galchuudhaaf kutee jechuudha keenya dhuga moga jiba. no la namni wanni fedhe yoo ta'e wanni nu namannee fi ጊዜ hedduun qoosnaa mire hitabannaa waa hedduu waan namni hin mokkorreen piraankii daliinaa mi maali boka boo'ichaas jala gootu khaalee jiru kun qotu beeyme kasii ala dubboo jira moo kasii bubboo jira ana jalatti ba'uu jira hin boo'in minaa min jee harrisa laa qophee dhagee piraankii waan namni dhagee okay harrisa laa jennu waan namni dafarree wanni godhaami namni yoo hidhamtees yoo miidhamtees yoo si dhukkubeellee dhugaan sa'u maaliif giza hunda ni qoosta waan ta'eef sanii malee umaan taane yaani ammallee. Okay sanii hidhanii yaani. Seera addunyaarra hin jirre moo? Mootummaa Oromiyaa dabarsee mootummaa federaalaatti isa kanneen boqee maansaa. No naannoo cittee qophatti naannoon isaan jaan sun. Godina numa beekna naannoon beeknu gaa seerrinis tokkuma waraananis tokkuma biyya takkuma. Anyway asitti wanni jechuu barbaadu baga manni murtii mana namaa hin taane. Mana nama dhuunfaa. Mana nama dhuunfaa baguma hin taane manni murtii kanuma seera Oromiyaatiin bulu baga ta'ee seera biyya kanaa. Baga mootummaanis jiraate baga seerrinis jiraate. Eeywa. Injifannee galee mana murtiitiif galanne haa ta'u. Laa wanni xaxame waan tokko lama miti amma irraa haasa'ullee barbaadu. Thank you waan dabre. Osoo akka nyaattu hin beekne daddaftee harka hin dhiqatinii waan jedhamu tokko jira beekta. Dubbiseetiin ture qalee dhugaadha. Hayyee. Okay. Murtii manniidha akkamii guyyaa torba moo guyyaa kudha jedhamte waan qallannes waan guraatamnes waan waan taane. Ruuza baastaa jira moo ruuzaa jira? Wallahi ani waa'ee nyaataa maal akka nyaadhee yoo na gaafate amma yaada destiniim isinii yaade waan ta'eef nyaata yaadanne. Dhugaadha wanni guddaan irraa hidhama yoo jiraate jawwaa laafi nama. Yaa. Amma kami jirta ree? Akka ajaa'iba wallahi nashaata amma galee Finfinneen jira. Gaafii hedduu barraa'u jira. Gaafa kana keessummeessu nu banne gaafii gaafatiin adiisaa ammatti waan barbaadde gaafadhu an tanaa mijjatu siif hin deebisaa rakkoon qabu. Murtiin maaliif hidhamee jaan? Aboodhaaf goolii guutii jiin nama sanii ni lillidisi ol darbi jiin waan ol darbitu waan gurguddoo ol darbi jiin. Eenyudhaan Aslii Abubakar enoo si dhaga'u jiraati jeen. Yaa. Dhagee. Murtiin maaliif hidhame kan jeesaniini seerri abbaa barbaade biyya kana keessatti Prime Minister yoo ta'e illee shakkee namni yoo himate ati shakkamaadha malee yakkamaa miti seera dhiyaata. Waan namni ittiin si himate san ragaan dhiyeeffata. Mana murtii dhiyaattee waan kun sirratti qulqullaa'uu fi qulqullaa'uu dhabuu adda laalee manni murtii yookaan bilisa si jaa yookaan karshallee si buusaa jechuudha. Kuni seera Itoophiyaati. Manni murtii akka namni asirraa jiru sanii miti akka namni dhokatee mana keessa taa'ee haasa'u sanii miti adiru. Waa hunda laatee. Murtiin Adaamatti qabamee Baalee deemuun dhugaadha. Murtiin Adaamatti qabamee Baalee deeme akkamitti yoo jette kissi gandaat ture. Himannaa gandaat ture. Poolisii irraa jalqabii haga koomaandaratti haga maalitti himannaa gandaa himannaa gosaa ture. Seera keessa immoo hin jiru. Waan si himachiisuuf waan si himachiisee jira. Safuu hawaasaa, daangaa, naannoo gaafatu itti dhugaa waan si himachiisu jira. Keeziin parsanaalii nama hojii qabu ta maallaqaan na himate yoo ta'e anaaf inni maallaqa wal biraa qabnu maalleen isaa akkaawuntiin itti galeef kana kunoo kabajamoo abbaa seeraa manni murtii kana wanni itti himatamu maali haganumaa bar. Adaama qabamtee Baalee deemuun kee dhugaadha. Silaa immoo ani kaniin himatamuu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa asuma Adaamumaa mire. Seera keessa waan hin jirre jechuun waan akkasiisanii. Hin jiru jechuun irraa illee haasa'uun feene garuu numan dubbadha. Achis ka jiru mana ani hin beeka achis ka jiru mana murtiiti asis ka jiru mana murtiiti. Eessa namni asitti namni na dhaga'u hin jiru jee ganda ifitti yoo si himates wajjaaree waan barbaade yoo godhees ati seera dhiyaatta manni murtii baga jiraate manni murtiidha
Kabajamoo murtii guutuu nagaan karaa Finfinnee dheedhii yee nu gaggeessee jechuudha. Thank you. Guyyaa meeqa filamte? Almost guyyaa 12 bulee na fakkaata. Poolisii Oromiyaati moo poolisii federaalaati? Poolisiin tan Oromiyaati mi? Poolisii Oromiyaati. Mana murtiitti dhiyaatee atuma ammaan tana yakketti ni badamte hin qabdu bilisa yaamtee galee kiramte. Amma murtiin qulqulluudha? Keesi galmeen isaatu cufamtee gara mana galmee deebitee dhufu. Himata ittiin himatamte gaafachuullee sirrii miti atilee nimuu yoo baattee rakkoo miti. Himanni ani itti himatame persoonaal keesii nama dalagaa hojii daleenu siin jeen siin dalagaa waliin dhufettee. Kitaabeera waan himatamuu qabu yakkatti deebifamee kan himatame garuu dubbiin akkas hin turre akka yaadames akkas godhu. Ija dogoggora ture isaanuma biraa warra na himate bira dogoggorrillee sirraa'ee anyway adda baafamee taanillee kan akkanumaan seerri sigatiin dhiisu waan beekta. Wanni yaadame garuu hagaran turre rabbiin shaahida xiqqaarraa haga guddatti godina haga naannoo tokkotti siin jeebar. Murtiin mana hidhaa seenuun Itoophiyaa keessatti isa jalqabaati miti. Yeroo afuraffaaf kana fayyadamee hin beekamu. Mana hidhaa barnuti birdilibsii fa'aa achuma dhiifannee dhufnaa bar gaafa deebinu uffannaa inni. Hidhaan kun asuma dhiiraati Oromoon isaayya. Gaafilee barbaadan komentii walaa isin gaafanna rakkoo takka qabu. Koya waan gurguddoo gaafanna wajjin asii booda. Koppiliin ishee dhumadhaa filis warra siree girtan. Murtiin eessa dhaqee murtiin eessa dhaqee warri gattanii murtiin bakka inni dhaqee kun walumaan agarra. Aleeksis ilaalee gaafadhu dabbaalii kan hunda ni gaafanna barreeffama inni kalee barreessu tokko jira baay'ee kan feesbuukaatiin saayibootaan biraa dhibee kaje'u waa'ee hedduu gaafanname. Sheeri godhaa hundi keessanuu godha. Koppiliin dhibba shan guunne wallaahi dhimma takkatti sitti qabu nagarree bara. Amma koppiliin kitaaba. Agarra. Murtii sagaleen kiyyaa jeeqaa ture natti nimtu ati. Ani lakki sagaleen kee ammallee jeeqaan jiru amma jeequmsan dhageenye. Yaa Hamzaa Hajiitu komentii naa godhe gaafii Hamzaan gaafata kan si gaafadha. Mana hidhaa keessatti maal akka yaadde meelaa fi golee tana guuti jahan ilililis ol darbe waan dhibba shanii takka. Maal? Mana hidhaa keessatti maal akka yaadde waan dharraate waan. Mana hidhaa keessatti maal beektaa? Isinumaa yaade warra deenyu maal yaadda namni haga guyyaa muraasaa keessattuu akkamitti? Miidiyaa fi saayiboota jechuudha. Ijoolluma miidiyaa irratti beektu saayiboota masirra hojii taphattu kana yaadda waan biraa maal yaaddare? Barreeffama kee tokko argeetiin ture gara feesbuukaatiin kaati barreessite. As galatti illee koomentiileen hedduun barraa'u jira. Maqaa namaallee hin kaasu saayiba kan kee akka akkaan si jabaadha maqaa barreessanii silaalee jedhanii gaafatu jiranii. Ani maqaa isaa kaasuun barbaadu. Ati barreeffama kan keetillee argeen jira. Namoota hedduu akka biraan. Saayiboota hedduun qaba. Saayiboota biyya kana keessatti namni akka kiyyaa saayiboota hojii nyaatee dhuguu qabu hin jiru. Isaan keessaa namni lama tokko Feesal Jibriil Jaama tokko obboleessa kiyyaa kanarra guddaate Sultaan. Namni tokko Aminuu Ibrahim Jaama mucaa Ilobbaa Boorii hiriyaa kiyyaa as gara Finfinnee jira. Kan mana wanti isaa beeksisanii isaatu tikeeta muratee dhufee achiin na gaafate namoonni kun gurguddaan immoo abbootii qabeenyaattis nama gurguddaa jira bilbilaanis maalidhaan ijoolleen dubbisanii warra achisanittis nama hedduudha wajjin morkee keessa turanii isaan agalatomanii biyya keessa haga biyya alatti. Kanarraa ala warjoolleen achi keessattuu murtii guutuu association madda walaabuu yuunivarsiitii irraa ijoollee Harargeedha. Associationii murtii guutuu jaamuun ijaaramanii jirantu jiru. Guyyaa guyyaan isaan dhufanii na gaafatu turanii. Akkas sanirraa achi garuu I don't know. Wanama biraa nagarree haga ammaa. Okay, hidhamuu keetiin booda Sheekhaan Roobee murtii anaa hidhee kajoo fiidoon tokko ni jira. Sheekhaan Roobee sidhamu mootummaa sidhate. Adeeroo hoggaa haasofnu waan baarree gurra hin qabne hunda gurra ittiin godhina. Irraahis quban qabu murtii akkana ijaan agartee jirtaa jaa gaafadha waan biraa ijumaan akkana. Ijumaan akkana agartee jirtaa. Sisin agarree isin deebiin nama 500 footoos jira achillee nama ganaa jira sagaleen kun tarii ni waraabama akka ni waraabamu ni beeka. Waan bareedaadha. Hasiides mootummaadha yakkarraa bilisa godhee silkises mootummaadha malee namni dhuunfaan jiru. Waraqaa mana murtiitu natti dhufee himannaanii waraqaa mana murtiitiin hin deeme seerri seeraa dhiyaattee waan gaafatamteef waan himatamteef ni gaafatamta. Yakkicharraa bilisa taate ni galtaa yoo yakkichimmoo sitti jiraatee ni hidhamtaa kanuma wanni biraa wanni addaan jiru eenyu maarree ati haasoftu kun waan miidiyaarraa
Okay. Halkan moo guyyaa si qaban hoggaa si qaban akkuma seeraatti sirruma qabamtee dheedhe. Maaltu sirra ga'e murtiin nuti mamte? Hidhaa keessatti. Adeema mana qobanne hidhan bar murtii hoggaa akka nama Prime Minister dhufetti like. Kabaja gaarii naa kana by the way. Abu Musab wallahi asumaanillee Abu Musab Hamza Takluu namoota gurguddaa tokkotu manidhaa sanitti waan hedduu takka kan dhufanii nalaaluu turanii haa galatoomanii. Abu Musab kamii? Abu Musab keenyuma kabaalee kana moo isheeti? Abu Musab Ustaaz Hamza Takluudha namoota maqaa yaamee finne hedduu jiru. Sa'aad jalqaba kan dhufe Sa'aad faadha Ustaaz Sa'aad. Okay. Namni hedduudhaa soo haa galatoomu qooy booda si dawwala. Dan waan akkasiitu ture. Ayyee. والله يا قالت تومان سو أني دمك يلالميتنا كستين دبي even حمزة أجي سي بالبلة من هناك يا ست أني بالبلة أركين كبار دوبا إيه كتشي باتيو يجانا تشيبي قالوا لا نو سيريزي نو let me check والله أها اسمه سي بالبلة أيه Hamza jiru nabil bile messenger nabil bila anin be WhatsApp bile nabil bilo nim bana khno amman baneti lara messenger ma khno ma finga okay la le egati dabate Hamza si dubise musundu bila ko sadi last time na fin wali bil bile September ko sadi chun arra guya mega October jarrao guya ajja takaduro wali bil bile Hamza negati dabate sindu bifne furo okay garu bala ko sayo bil la cosa gam scolina kagar tu kana wanin si woni la cosa meti Hamza nama media ti nama online ati online ma yote male khalatani bil bil commenti sata kan argefi si gafade di fama saad natu argefi nan jam commenti da ko wabdat ani saadan zan ergina nin jenni wallahi saad nama sadiyo wajir fani akka gari na dubisani gala ma falle de be dubisani nama burda unda dufe na gafate Okay. Hamzaan seegee dhagee akka jiru. Okay. Amma egaa hidhaa baatee irra deemne? Egaa hidhaa baatee irra deemte? Maal taate? Egaa hidhaa baatee irra deemte moo hin deemne? Reeffatte? Ani irreecha waggaa sadii hin deemne bar takkaan agartee ni beektaa? Suuraa kee moo? Suuraan bakka barbaadetti ni kaata. Ani irreecha deemee dirree irreecha irratti waggaa sadii na agartee ni beektaa? 2022 booda. Oh, citaa bishaan keessa keessee akkasii okay nagarree ayye. Citaa bishaan keessa kaayee miti an dirruma irreechattuu na agartee ni beektaa? Okay, arragaan qabu. Biraan dabree. Ani waggaa sadii yoon kiyyibee malee waggaa sadii irreecha hin deemne. Ati burqaa franqaloo nama jedhamu ni beektaa? Ani hin beekee akka ajaa'iba. Si bilbileen ture bagara bisi baasee jaa ati hada biftanii itti fakkaatu. Namni hedduu bilbilee barbaadee muskoo sigarsee duuba galgal takkatti achi riftee sanbiraa makiinaa ofaatiin galee halkanuma hin bulu jee akkamigaa dandeessaa? Yaa hin dandeessu. Murtiin makiinaa bareedaa makiinaa gurraacha qabaa makiinaan sunoo murtii wajjin hidhamee iyyan gaafa jedhamtu. Makiinaan nama gaccee. Aboo namni kiyyaa silkii tiyya namni fuudhee hin jiru karabbina shaayida maal haasoo jirta. Makiinaa tiyya ijoollee itti deddeebitee achi nyaata faanaa fi fiddiin silkii tiyya biraazarii fa'aa harkaa qaba bara. Okay, namni tokko hidhamuu kan keessatti hubatetti agendaa miidiyaatiif jechoota ati miidiyaa irra gitte rakka waan ati hidhamtetti yaada garuu dhimma nama dhuunfaa dhimma qabeenya akka ta'e namni duuku ban qabu. Laal. Seera Itoophiyaa keessa waan si himachiisu waan si himachiisne jira adda baastee beekuutu sirraa eeggama malee namni hundi akka dhaga'uufan hin barbaadu. Jecha miidiyaatiin kasi himachuu danda'u mana murtii federaalaati akka eenyutti fakkeenyaaf akka daalachaafatti akka eenyuun siin jaa Joon Daani'elfatti akka abaluufatti mana murtii federaalaatu naannoorraa qabee si himata maaliif wanni kun koompitara miidiyaa hawaasaatiin wal qabatee poolisii federaalaatu si himata naannoo miti. Okay, gaaffii namoota hedduudha gaaffii namoota baay'ee hedduun maqaa Alex Taayyee barreessan. Suuraa isa sibiratti nagarra waan jiru.
Alex taayee hiriyaa kiyya waliin nyaannee dhugne yeroo dheeraa hojii jiraannes hagaan beekutti gaa maybe eegas tarii naa bilbilee jira yeroo lamaffaa bilbila karaan deemaa ture irraan kaafne sanirraa achi haalli mijatee fi fiifoo tokko haroo keessa ture hin dhufne roobe sanilleedha kanuma. Hangammatti waliin qunnamne egaa ati baates. No waliin dubbisne yoon kijibe malee. Yoo asirratti isin agarru Aleksii fete kana magaalaa takka naannoo tokko jiraatu fakkaatan manni keessa waan iddoo fagoo nutti fakkaatu. Yaa Aleksiin naannuma jechuun kilomeetira waa xiqqoo naannuma tokko jirra jechuu dandeessaa. Finfinneettis bilbilaa fi naa bilbilaa wal agarraa wal hojii gizee rakkootis gizee bal'ootis ammoo haalli mijatee fi akka bakka isaan dhufuun hin mijanneefis nan beekaa. Yaa asumaan ammaas irreechinis ni jira dafaa laayifii dabarsaa ture irreecharra. Okay. Gaaffii meetutti waan ta'eef kaas. Waa'een irreechaa kun fedhii dhuunfaa irratti hundaa'ee beektaa dirqama qabu. Yaa dhugaa. Ani irreecha irraan qabu homis irraan qabu akka dhuunfaa kiyyatti celebreeshinii isallee nan jaaladha. Ammoo bakka san dhaquudhaaf keessuma kiyyaa wajjin waliin naan dubbadhee bakka san yoon dhaquu baadhee sumaa waliin naan ancufiin daagalaanaatii mire yoo ammoo citaa tokko mana keessaa luqqiste wayii dhimmisaa manni. Ani hafeedhaaf waan nan qabuuf ani matuma kiyyaaf yeroo qabsoo yeroo Oromoo tokkummaatti agarsiisuuf yeroo wanni dhaadheenee jirra amma nuti dheenes dhaquu ani dhaqees dhaquu baadhes nuti jechuu kiyya osoo hin taane ani dhaqees dhaquu baadhes wanni wanqatu hin jiru jeetumaan waggaa 3 hin deemne. Waggaa 3 dura dhaqaa turte. Akka ajaa'ibaa. Gama fuulduraatti hoo irreecha gubbaa dhaabbatu ni agarra moo agarra? Yoo sikkisee malee haga ammaa haga ammaatiin beekata fuuldurallee rabbii beekaa waan boru ta'u rabbii beekaa mire hagaan hubannoo kiyyarraa si'imutti garuu nama dhaqu kamiifuu niin deeggara dabaadhuun jaan makiinallee niin kannaaf niin uffatallee yoon qabaadhi niin kannaaf namuma kamuun baanaa bee. Hin dhaqeen isin joo maaliif miseensa maatii kiyyaan taane faamilii kiyyaan taane hiriyoota kiyyaan taane abbuma fedhee namni waan si daangessuu danda'u qaba kuni kaalcharii akka sabaatti jirudha waan ta'eef abbaan barbaade dhaquu danda'a yoo amantiin tiyyana daangessiteettee addee hafuu sun dandeenya. Ergaa bagatti baaseedha singee. Ani sheekaa roobee kana bara waa'ee isaa namumaan natti hima malee anaaf ani isa. Si mana hidhaa keessa jiru fiidoota akka eeggachi baate yoo agarteen beeku Hamzaa fi sheekaa roobee finfinneetti wal arganii fiidoota walii waraabu turan. Ani nagarree egaa ammatti ani waan miidiyaa banee ilaale. Fiidoota irratti sheekaa roobee duudhaa isii godhe. Ayyee. Eji. Yoo fiidoon sin dhufe akkuma jarraatu waan mingechuun tokko singeechuu fedheetti. Insha Allah. Yoo ambare daadhaa. Tole. Amma murtiin hidhaadhaa bee jira yakarraa bilisa jireenya isaa qa'idilee asumaan nutti fufa. Qaata itti fufee barturee barganamaan waan isaa hunda sirreeffatee karaa deddeebi'ee lakkii jiraame. Rabbi isaa fagisu barsiisaa galatoon. Halee moo edda baatisa murtiin? Halee. Shira sirra dalagame bal'isi nuyi miyyaanii? Waa hunda ni nyaatan malee waa hunda naasaanii. Ani waa'ee parsanaalii yaa ifiifin fixachuu barbaada malee nama takkaa wajjin yaandaanduun የእጁን ዋጋውን ማስከፈል የሚችል ሰው ነኝና nama tokko wajjin namni takka akka nagargaaru nama tokko akka nagargaaruuf nafeeru harka mure harkuma muritti nama naan mataa urame mataa uritti nama naan shira dadame si haada finyoonjii si shira dadittiin beeka waan biraa beeku dubbii gabaabaadha antu murreetiin jira gaafi galatoomii ulfaaduu baga rabbi si baasee rabbi isaa gargaara rabbi sojjaa jiraatu sheeka siin galchaa taragagga yoo dhaamsa qabaatte nama dhibba jaafe waatoo siin isa arguu jira hedduun si yaadee ga'anuu tiktookitti gamana dhufee shaashaa osoo waliin jennu guyyuma muraasa takkaaf addabanni walitti deebinee jirra nageen qabaa fayyaan qabaa dubbiin namaa hubbaa tarabbiitu gubbaa si galeemi
wanni ilmi namaa hoo jee wacni tiitisaa willee distii hin banu. You know? Akkasitti akka hubatamuuf thank you. Warra nu jaalatus warra gammadee fi hagaddeefis hundaafuu kabajaaf jaalala qabnaa ulfaadhaa jechuun ni barbaada. Galatoomi. Amma bosona baalee ni beektaa? Hin beekne. Akka ajaa'ibatiin baay'ee respectiin inni respect nama godhu. Amma diinaan hedduun nallee gorsee nallee jechoota gaggaarii natti dubbatee ture dhiyeenyuma kana dura gaafa tokko haaroon sun jalqaba ka'ee asuma wanneen isinii barbaadu waa'een miidiyaa irratti haasa'amuu fi abbaan barbaade garaa keessatti yoo aara sii qabaate dhimma bakka seeratti sii muchiisu ulaagaa hin guutu taanaan wanni ati namni gara sanitti fuudhuu barbaadu tokkollee hundee thank you gara sanitti fuudhuu barbaadu tokkollee hin jiru wanni sanii wal qabatus hin jiru. Si galami ana akkana ta'e ani dubbadde akkana ta'e ani akkana ta'e jechuun chaansii wayii jala deemuun jira mikno yoo ta'een ala wanni biraan jiru bileso waan bareedaadha.